qabeenyi waan hunda caalu fayyaa keenya qabaannee jirra taanaan eenyuun olittiyyu akka qabeenya qabnu beeka. Sababiin isaas namni fayyaa qabu lafa yaade lafa abjuuf mul'ata isaanii gaa waan ta'eef. Kanaaf dursa irratti fayyaa qabaachuun keenya qabeenya hunda dursu. Inni lammataa of ta'aa jiraadhaa. Ofiif iddoo kennaa. Ofii keessanii yoo of taatan of dandeessanii jirtan taanaan eenyumtuu isin jaalata. Sanaan alatti yoo gaafa isin dhabdan eenyumtuu lafa kuftanii isin kaasu. Gaafa qabeenya qabdan garuu eenyumtuu fira keessan. Gaafa fayyaa qabdan garuu eenyumtuu fira keessan. Kanaaf iddoo ofiif kennaa. Of ta'aa jiraadhaa. Maaliif dursa of ta'uun akkan kufnetti si qaba waan ta'eef. Garuu dursa of dagattan taanan deebisaa isinuyyuu ni argattu. Sababiin isaas baay'een keenya of daganna. Dursi iddoo ofiif hin kenninu gaafa kufne gaaf sana of agarra. Gaaf sana garuu iddoo kufne sana ka'uun baay'ee ulfaata. Sababiin isaas dura of dandeessanii dhaabbattanii jirtan taanan iddoo ofiif kennitanii of taatanii jirtan taanan kuftanillee haala salphaatti ka'uun ni danda'ama. Ashamaa harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii gandaatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isin jechaati. Namoonni chaanala kanaaf haara taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garagaraan na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaalladha. Naaf kalchaa dhugaa hinoo'a akka malee jechuudha. Ani akka kanatti miidiyaa irratti illee bahuu hin jaaladhu. Isa qilleensa galchu gaafan bane sagaleessa akka malee wursaa viidiyoo na waraabsisuu hin danda'u. Copyright kana irratti finneefanani hinoo'a. Eessumattuu iyyuu namni biyyoota Arabaa keessa jirtan ani hin beeku. Kan bara kana baay'ee tokko ulfaata hoo isaa isin jechuu barbaadetanani. Kanatti aansuudhaan deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebisee dhufe jechuu keessa hin oolu. Kophaa koo taa'ee itti yaadee gaafa jedhu maafan dhufee hordoftoota koo faana hin haasofne maafan isaanitti haasa'ee hin baafanne waan jedhu miidiyaa irra ba'e jechuudha. Maaliif jennaan ayyaanni ga'ee jira. Qophiin ayyaanaa gaafa haala biyya keessatti dabarsinee maatii keenya bira harmee keenya bira jiraannee gaafa dabarsinu wanti hundumti isaayyuu wantoonni kana dura dabarsine dhufee ija keenya dura darba. Haa ta'u malee biyya namaa keessatti immoo kan wanti akkasii hin jiru. Ayyaana kabajuu maal jechuu mitiiti. Uffata garaa keessanii uffata ofii maallaqa keessaniin bittanii qabdaniyyuu jechuudha. Tarii namoonni tokko gola isin jirtan namoota gaarii ta'uu danda'u. Namoonni tokko immoo akkuma beektan kanan namni hundi wal qixxaataa miti isiniin jechuu barbaadetanani. Maaliif jennaan uffata maallaqa keenyaan binneyyuu akka garaa keenyatti hin uffannu isaan fuulduratti jechuudha. Uffata isaan nuuf ajajan kan nuti uffannu jechuudha. Kan nuti tolee haala gaariidhaan ayyaana dabarsinu mitiiti jechuudha. Haa ta'u sanas ta'e kana maaliif namni kaayyoo qabu kaayyoo isaa san bira gahuuf waan tattaafatuuf wanti har'a jiru akkuma jiru ta'ee osoo namatti dhagahamu hin dhiisu ni dhagahama garuu osoo dhuma namatti dhagahamu jira mitiiree kolfanii akka kanatti kun miidiyaa kana jiru namni hin dabbarama hin jedhu akka kootti jedhu. Kanaaf maal sinin jechuu barbaadetanani namni miidiyaa kanarra baay'etoon jechuudha. Miidiyaa kana jiru hin dabbaramu baay'eetti buhaaraa itti gammadaa gisee tokko akkuma wanti nama jibbisiisu wanni nama gammachiisu nama kofalchiisus ni jira. San sana laallee gisee numa dabarsina jechuudha. Kana jechuun namatti dhagahamuu dhiisee osoo hin taane hundi keenya iyyuu goluma gola jirruun nuuf dhoksa malee ani keessattuu jechuudha. Gaafan osoon itti yaadiin bo'uuf yaadee miti garuu himimmaan narra yaazim jedhee osoon harkaan hojjetaa jiru osoon harkaan dalagaa jiru yaadan garuu eessan jira biyyan jira qaaman immoo asan jira osoon hojjedhu osoon itti yaadiin himimmaan jokkorra na yaa jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu mana manatti nuuf dhoksee jira malee mana manatu nuuf dhoksee jira malee akkuma kana jechuu kana ta'uun immoo maaliif akka dhiheetti hin hafu ni bari'a guyyaa tokko har'a mataa gadi qabannee akka fedha keenyattis nyaachuu akka fedha keenyattis uffachuu akka fedha keenyattis kolfinee taphachuu yoo baanne guyyaan immoo rakkina kana hunda isaa dabarsineetu iyyuu akka nama kamiitittu iyyuu maatii keenya faana akka nama kamiitittu iyyuu waan
keessi keenya nu ajaje nyaannee wanta fedha keenya sammuun keenya nu gammade uffannee kofallee taphannee in dabarsina guyyaa tokko. Kun hunduma isaatiyyuu maaltu of keessatti hammatee jira? Fayyaadha. Fayyaan jiraatee jennaan akka qabeenya hundumayyuu qabnu beekuun barbaachisaadha. Maaliif qabeenya hunda dursu fayyaa waan ta'eef. Fayyaa yoo jiraate galma yaanne galma abjuuf mul'ata keenya ni geenya. Namni hin geenye hin jiru. Sana ta'uuf immoo keessa keenya amansiisu. Ofitti amanamummaa qabaachuu. Maaliif har'a wantootuma garaa wantoota caccalaqqisan laallee garaan keenya nu badurra ofitti amanamummaa yoo qabaanne kaleessa maaliif ammanaa ba'ee kaayyoo fi abjuun kiyya maal ture maalan galmaan ga'uuf imale wanti jedhu tokko sammuu keenya keessa waan jiruuf isa sanaan wantoota yeroodhaaf nutti calaqqisan sana ashannafachuu qabna. Saniin irra aanuu qabna. Maaliif lafa abjuuf mul'ata keenya ga'uuf waan jirruuf jechuudha. Lafa abjuuf mul'ata ofii ga'uun immoo namatti tolee gammadanii kolfanii waan gaarii nyaatanii miti. Bu'aa bayii hedduu jira. Bu'aa bayii hedduu san keessa gaddis boo'ichis wantoota hedduu wantoonni nama gufachiisan baay'ee isaatu jira. Kanaaf wantoota akkasiisan laallee kaayyoo keenya sanarraa lafuma dadhabbii tokko nu mudatetti lafuma rakkoon tokko nu mudatetti dhaabbannee hafuu miti tarkaanfachuu qabna. Akkuma kufuun jiru ka'uun illee ni jira. Namni kufee bakka sanatti yoo hafeedha salphinni. Garuu bakka kufe sana ka'ee yoo ammallee tattaafate yoo imale inni suni tarkaanfii jedhama. Maaliif funduratti namni suni amma fe'e gufuun kamiyyuu yoo isa dha'e gufuu sana of jala darbaati imaluu qaba kaayyoo abjuusaa sana bira ga'uudhaaf. Kanaaf wantoota xixiqqoo wantoota xixiqqoo nu mudataniif keessa keenyatti gaddinee kaayyoo abjuuf mul'ata keenya dhiisuu hin qabnu. Isiniin jedha obboloota koo keessattuu namni akka kootii gola harabaa keessa jirtani kuni kan barbaachisu yookas yaanni kun kan inni qooduuf jechuudha. Gariin warri maatii keessan bira jirtan warri biyyarra jirtan ni beektu hundumti isaayyuu sirriidha. Gaafa achi jirru gaafa biyya jirru wanti hundumtu akka jedhan sana nutti fakkaatu. Deemeetuma yooman biyyuma jedhan kana ga'ee waan akkasii arga waan jedhutu nutti dhagama waan ta'eef sa'aatii sanatti wanti hundumtuu sirriidha. Nama bakka sana jirutti hoomatti fakkaatu nama rakkoo sana keessa ga'e nama bu'aa bayii hedduu sana keessa ga'etti garuu wanti hundumtuuyyuu haala salphaadhaan ni galaaf jechuudha. Yaanni namni tokko gadi kaasee sababa sanaan gadi kaase jechuudha dafee galaafi. Kanaafiyyuu ayyaannis ni dhufanii darbaa. Kanaaf fayyaan yoo jiraatte kan bara kanaa yoo nu jala darbe kan bara dhufu immoo maatii keenya biratti gammannee kofallee bakka gammachuun jira miti. Haala sanaan ni dabarsina jechuu barbaade tananii waanuma xiqqishuu laallee tooniyyuu garaan nun badinii garaan isin hin badinii jabaadhaa. Lafa abjuuf mul'ata keessanii gahaa wantoota isin gufachiisan gurra ittiin kennina yaadan achin naqina. Wantoonni nama gufachiisan baay'eetu jira. Keessattuu bara kana keessa keessattuu yeroo kana keessa wantoonni kaayyoo ofiitirra nama gufachiisan baay'ee isaanii ni jiru. Garuu nuti maaliif akka manaa baan ilaallee imalli keenya eessa akka ta'e jalqaba keenya eessaa kaanee eessatti dhaabbachuu qabna waan jedhu sammuu keenya keessa waan jiruuf amma bakka kaaneef sana geenyutti amma imala keenya sana xumurrutti wantoonni hundumti isaatu ta'an nun gufachiisinii funduratti akka imallu nu haa taasisu isinin jechuu barbaada. Miidiyaa kanarratti gaafa as baanu wanta namni fakkeenyaaf amma miidiyaa kanarratti namni akka abbaan itti fayyadameedha. Waan gaaris yoo itti fayyadamte akkuma itti fayyadamte waan nama barsiisus yoo itti fayyadamte wantoota garaagaraa akkasuma immoo wantoota nama salphisa wantoota badaa wantoota fokkataas akka ilaalcha sammuu nama sanaatti miidiyaan akka abbaan itti fayyadameedha. Kanaaf waan gaariidhaaf itti fayyadamnu walaa jajjabeessinu lafa dogongorreetti wal sirreessaa wal gorsaa wal deebisaa dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'uu qabna. Nama kaayyoo qabu ta'anii dhaloonni dhufullee akka nurraa baratu ta'uu qabna isinin jechuu barbaada. Maaliif namni hin balleessas hin dogoggoras nama ta'ee namni hin dogoggorre hin jiru dachee kanarra jechuudha. Gaafa dogoggorru san harka walitti qabu quba walitti qabu osoo hin taane namni sun maal ta'eeti jennee rakkoo isaa hubannee wal gorsinee
karaatti wal deebisuu qabna malee quba walitti qabnee tooyyuu wal kunfisuu fi lafa sanatti ilaallee tarkaanfannee bira darbuu hin qabnu. Walaa jajjabeessinu harka walaa qabnu nutu waliif gaachana. Akka saniin isiniin jedha. Egaa gaaf akka kanatti kun miidiyaa kana dhufee isin faana dubbadhee keessa garaa koo wanta sammuu koo keessatti natti dhagahame kana baasee gaafan dubbadhe anaaf furmaata guddaadha. Maaliif jennaan keessa keessanitti amma gadi yaaddan keessa keessanitti amma obsitan miidhamnillee akkasumatti isinirra ga'a. Keessa keessanitti hin obsina waan kamiyyuu. Maaliif miidiyaan akka maatiitti waan ta'eef baatii dubbadha waan isinitti dhagahame in dabbaramina yeroo qabdanitti sa'aatii walakkaas haa taatu daqiiqaa 10 haa taatu sana keessatti maaliif kaayyoo keessa sammuu keessa sababa qabdaniif wantumti hundumti isaayyuu badaa yoo ta'e isin immoo gammachuutti jijjiiraa fudhadhaa. Akkasanatti sammuun keessanillee firii isin ta'a. Tokkoffaa fayyaa keessanillee ni argattu. Miidhamtan yaadan miidhamtan dhukkubii mataan isinitti hin ta'u. Akka kokonatti yoo salphistan jechuuf fananii tarii namoonni wantoonni akkasii salphatuuf jira. Namoonni immoo yaadni itti baay'atee hirriiba dhabullee ni jira baay'een keenya jechuudha. Sirriidha. Gaafa itti yaadne hirriiba nu dhorkaa yaadnillee nutti guddata. Garuu immoo akkuma kamittiyyuu ammuma yaaduun jiru sana amma ta'e tokko irraa hir'isnee dhiisaa yoo deemne sammuun keenyallee boqonnaa argataa deema. Keessi keenyallee hamma sana miidhamaa hin deemu isiniin jechuuf fananii malee nama ta'ee namni hin yaadne hin jiru. Nama ta'ee namni hin hassaabne hin jiru jechuudha. Hundumtiyyuu namni sammuu nama qabu ni hassaabaa ni yaada. Yaadni immoo haguma ta'utti jiru ofillee yaadachuu maaliif duursara fayyaa keenya yoo qabaannedha waan ta'eef lafa abjuu fi mul'ata keenya sana kan ga'uu dandeenyu yoo fayyaa keenya qabaanne yoo akka namiittiyyuu bobbaanee galuu dandeenyedha. Maaliif namni kamiyyuu kan isin jaalatu wanti isin dagachuu hin qabne gaafa fayyaa qabdan gaafa maallaqa qabdan gaafa kofaltanii taphachuu dandeessanidha. Gaafa fayyaa hin qabne gaafa maallaqa hin qabne eenyuyyuu garagaree isin ilaalu. Kuni isin duraa dhokachuu hin qabu. Maaliif taanaan hundumti isaayyuu amma isin fayyaa qabdanitti nama kan birattuu jaalatamaadha. Amma hojjettanii of harkaa qabdanitti nama kan birattuu jaalatamaadha. Eenyuun olittiyyu of ta'a, of jaaladhaa, dursa ofiif kennaa. Ofii keessanii iddoo ofii kennitanii of jaalattanii jirtan taanaan nama birattillee ni jaalatamtu. Garuu nama garaa geenyaa abaluu akkasii abaluuf sana taana jettanii of garaa hin hanqatinaa, dursa ofii keessanii kennaa. Maaliif miidhamtanillee of taatanii of dandeechanii yoo jirtan ta'e miidhaa sana dandamachuu dandeessan. Garuu dursa of dagattanii jirta yoo ta'e rakkoodhuma xiqqoo ishii rakkoodhuma isin mudate dandamachuu hin dandeessan, gufachuu dandeessu. Kanan isinin jechuu barbaada. Inni dabalataa maal isinin jechuu barbaade tananii fakkeessanii jiraachuu hin fakkeessinaa. Jireenya keessan keessatti fakkeessitanii jiraachuu nama kunfisa, duubattillee nama hambisa.